kaafnee walii wajjin ilaalaa turre barumsa keenya kutaa tokkoffaa keessatti kana qofatu hin taane kan biraan qabxii guddaa nuti ittaanee barannee macaafni qulqulluun maaliif sagalee Waaqayyoo jedhamee kan jedhu sagalee Waaqayyoo keessaa bakka garaagaraa dubbifachaa walii wajjin ilaalleerra. Egaa inni lammaffaan kutaa lammaffaa keessatti qabiyyee macaafa qulqulluudha kan nuti walii wajjin ilaalle. Macaafni qulqulluun bakka gurguddaa lamatti qoodama jennee ilaalleerra. Kakuu moofaa, kakuu haaraa jennee iddoo lamatti qoodnee ilaalle. Isa keessaa kakuu moofaa kan jedhu gaan qoodama isaallee iddoo gurguddaa afuritti qoodnee walii wajjin yeroo darbe ilaalaadha kan nuti turre. Egaa har'a immoo macaafa kakuu haaraa irraa kaasneetu walii wajjin barumsa keenya itti fufna. Hamma Waaqayyo nu gargaare walii wajjin guyyaa har'aa immoo ni ilaalla. Egaa firoota koo sagalee Waaqayyoo qabaachuun baay'ee murteessaadha. Barichi baay'ee bara hamaadha. Siistemii baay'ee hamaa ta'etu bara keenya kana keessa jira. Kanaaf siistemii kana kan ittiin mo'annu, siistemii seexanaa, siistemii adda addaa kan biyya lafaa kanaa kan ittiin mo'annu sagalee Waaqayyoo of keessaa qabaannedha. Gooftaa Yesuus Maatiyuus boqonnaa 4 gaafa fudhatanii dubbiftanii sagalee Waaqayyoo keessatti akkas jedhamee caafameera jedheedha kan inni seexana injifate. Har'a sagalee Waaqayyoo qabaanne seexana injifachuu dandeenya. Egaa waan rakkisaa ta'e injifannee keessa darbuu dandeenya. Rakkinni nu hin danda'u yoo sagalee Waaqayyoo qabaanne. Kanaaf egaa sagalee Waaqayyoo qabaachuun baay'ee murteessaadha. Sagalee Waaqayyoo beekuun nurraa eegama. Akka sagalee Waaqayyoo jedhutti ba'uu, akka sagalee Waaqayyoo jedhutti galuu, Waaqayyoof abboomamu. Maaliif kitaabni qulqulluun yookaan macaafni qulqulluun dubbii sagalee Waaqayyoo akka ta'e walii wajjin ilaalaa turreera. Hafuura qulqulluudhaan Waaqayyo namoota 40 ol egaa gargaaramee kitaabni kun akka inni barreeffamu ta'ee nu bira qaqqabeera. Har'a afaanota 1,000 olitti hiikamee addunyaa kana irratti sagalee Waaqayyoo iddoo garaagaraatti kan inni lallabamaa jiru. Afaan garaagaraatti namni hundumtuu dhagaadha kan inni jiru. Nus afaan keenyaan afaan Oromiffaatiin har'a kitaabni qulqulluun barreeffamee nu bira qaqqabee walii wajjin barachuu dandeenyeerra. Kana kan godhe Waaqayyoodha. Akka namoota bira qaqqabu kan godhe Waaqayyoodha. Kanaaf egaa firoota koo sagalee Waaqayyootti qoosuun nurraan eegamu jechuudha. Barachuu qabna, ittiin immoo jiraachuu qabna. Barachuu qofaan faayidaa hin qabu. Ittiin ba'uu, ittiin galuu, ittiin deddeebi'uu, ittiin jireenya keenya gaggeeffachuu danda'uutu nurra jira. Ittiin jijjiiramuullee qabna jechuudha. Kitaabni qulqulluu nama jijjiira waan ta'eef, hafuurri Waaqayyoo waan irra jiruuf, dubbii sagalee Waaqayyoo waan ta'eef, kanaaf ittiin jijjiiramuu qabna. Amala nu rakkise, amala nurraa cituu didillee ittiin ofirraa kutuudhaaf yaaluu yookaan danda'uutu nurraa eegama jechuudha. Kanaaf egaa yeroo kaanis wantoota kana walii wajjin ilaalaa turreerraa gara fuulduraattis amma Waaqayyo nu gargaare qabxiiwwan garaagaraa walii wajjin ilaalaa deemna. Egaa macaafa kakuu haaraa kan jedhurraa kaafnee har'a walii wajjin ilaalla. Macaafni kakuu haaraanii bara 45 hanga 100 gidduuttidha kan inni barreeffame. Egaa macaafota walumaa galatti 27 kan of keessaa qabu. Wangeela Maatiyuusii kaasee hanga mul'ata Yohaannisittidha. Tartiiba isaa booda eenyu barreesse kan jedhu wajjin isa kanaan duraa hojii walitti qabeetan hamma ta'e isinitti himuudhaaf nan yaala. Egaa walumaa galatti kakuu haaraan raawwii kakuu moofaati. Kakuu moofaa keessatti kan dubbatame kakuu haaraa keessatti raawwatameedha kan nuti arginu. Kakuu moofaa keessatti raajiin dubbatameera. Hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti hojjeteen kakuu dhaabbate akka ta'e kakuun haaraa. Kakuu haaraan dhalachuu Yesuus irraa jalqabee hanga dhufaatii isaatiitti akkamitti akka isatti jiraachuu qabnu qajeelfama jireenya keenyaaf kennamedha. Kakuu haaraan jechuudha. Kanaaf nuti ijoollee kakuu haaraati. Bara kakuu haaraa keessa jirra. Gooftaa Yesuus Kiristoos kan fannoo irratti hojii hojjete kakuu achi irratti dhaabbate irraa ka'ee hanga dhufaatii Gooftaa Yesuus Kiristoositti egaa wantoota kana keessa kan jiru hunda isaa kan of keessatti hammatedha jechuudha. Raawwii kakuu moofaa akka ta'e sasumaan beekuu danda'u nurra jira. Kakuu moofaa keessatti wanti raawwatame kakuu haaraa keessattidha kan inni raawwatamaa ture. Egaa isa kana keessatti egaa walumaa galatti Gooftaa Yesuus Kiristoos hin dhalatadhamee kakuu moofaa keessatti raajameera. Fakkeenyaaf kakuu haaraa keessatti Gooftaa Yesuus dhalatee hojii dinqii hojjetee lubbuu isaa dabarsee nuuf kennee gara mirga abbaa isaatti ulfinaan akka inni deeme sagalee Waaqayyoo kakuu haaraa keessatti bal'inaanidha kan inni nutti agarsiisu. Kanaaf raawwii kakuu moofaati jennaa jechuudha. Inni lammaffaan kakuu haaraan akka kakuu moofaa dhagaa irratti kan barraa'e utuu hin taane laphee namaa keessatti halluudhaan yookaan qubeedhaan barreeffamaan utuu hin taane hafuura qulqulluudhaan kan barreeffamedha kakuu haaraan. Akka kakuu moofaa miti dhagaa irratti miti kan barreeffame. Dhagaa irratti miti barreeffamee dhala namaatiif kan kennan laphee keenya keessatti barreeffameera. Akka hatuun cubbuu ta'e laphee keenya keessatti hin beekna hundi keenyayyuu. Hafuurri Waaqayyoo keessa keenya waan jiruuf, hafuura Waaqayyoodhaan barreeffamee waan jiruuf keessa keenya keessatti ejjuun akka cubbuu ta'e, wanta hamaa ta'e, sagalee Waaqayyoo, wanta inni dubbatu, wanta inni sirrii hin taane, hin godhiinaa kan inni jedhee nutti hunda isaa laphee keenya keessatti nuuf mirkaneessa hafuurri Waaqayyoo. Kanaaf egaa walumaa galatti dhagaa irratti miti kan inni barreeffame laphee namaa keessatti.
yookaan immoo halluudhaan miti kan inni barreeffame hafuura waaqayyootiin akka barreeffame egaa isa kana beekuu danda'u nurra jira. Ibroota boqonnaa 3 keessa gaafa dhuftan ilaaltan waa'ee kanaa hin argattu. Sagalee waaqayyoo bal'inaa iddoo sana gaafa dhuftan dubbiftanii ifa godhe iddoo sanatti lafa kaa'a. Egaa walumaa galatti dhagaa irratti miti kan barreeffame kakuun haaraa laphee namaa keessatti akka ta'e beekuutu nurraa eegama jechuudha. Halluudhaan utuu hin taane hafuura waaqayyootiin akka inni barreeffame egaa beekuu danda'u nurraa eegama. Inni sadaffaan kakuu haaraanii firdiif utuu hin taane qajeelummaadhaaf yeroo utuu hin taane tajaajiluuf kan dhaabbatedha. Kakuu haaraan birmaduu waan nuuf kenneef warri isa simatan bifa Kiristoositti kan jijjiiraman akka ta'e sagalee waaqayyoo ifa godhee nutti dubbata jechuudha. Firdiidhaaf miti qajeelummaadhaaf bara kana keessa bara araaraa keessadha kan nuti jirru. Sagalee waaqayyoo isa kanadha kan nutti agarsiisu. Kanaaf waa'ee araaraa labsa, waa'ee dhiifamuu cubbuu labsa. Namni cubbuu keessaa ba'ee gara jireenyaatti dhufuu danda'a. Amala badaa keessaa ba'ee gara amala gaariitti dhufuu danda'a. Bara hamaa kana keessa jechuudha. Qulqullaa'uu hin danda'a cubbuu isaatti. Walumaa galatti qajeelummaadhaafidha kan inni barreeffame malee firdiidhaaf akka hin taane. Bara kakuu moofaatti garuu firdiidhaan namni tokko yoo waa tokko balleesse yeruma sana tarkaanfii irratti fudhatama ture. Dhagaadhaan faa rukutamanii ajjeefamaadha kan isaan turan. Tarkaanfii adda addaa irratti fudhatamaa ture. Hatattamaan yeroo sanatti jechuudha. Bara kana garuu waaqayyoo namaaf obsa, namaaf danda'a. Bara araaraa keessa waan jiruuf, bara qajeelummaa keessa waan jiruuf, bara firdii waan hin taaneef waaqayyo namaaf danda'a, namaaf obsa, namaaf eeggata waaqayyo. Naa deebi'aa mucaan koo, naa deebitii mucaan koo jedheetu waaqayyo ijoollee isaa eeggata jechuudha. Namni tokkollee akka inni badu waaqayyo fedha isaa miti. Jaalala isaa miti. Nama hundumaa akka inni mootummaa isaa dhaalu barbaada waaqayyo. Kanaaf jecha waaqayyo hin obsa. Akka yeroo kaanii tarkaanfii atattamaa miti waaqayyo kan inni fudhatu. Namaaf eega, namaaf danda'a, namaaf obsa. Firdiidhaaf otoo hin taane qajeelummaadhaafidha seerri kakuu haaraa yookaan kitaabni kakuu haaraa jechuudha. Egaa walumaa galatti inni sadaffaan qabxii kanadha yeroo otoo hin taane tajaajiluuf kan dhaabbate illee akka ta'e beekuu danda'u nurraa eegama jechuudha. Arfaffaa irratti kakuun haaraa ibsa kakuu moofaati. Kunis barreeffamoota kakuu moofaa keessatti barreeffaman tokko tokko hubachuun isaa kan nu rakkisu kakuu haaraa keessatti ibsa ga'aa kan itti nuuf kennamudha jechuudha. Ibsa isaati. Ibsa ga'aa kakuu moofaa keessatti barreeffamee jira. Kan kakuu haaraa tokko tokko hubachuun kan nu rakkisu, hubachuun kan nuuf hin danda'amne tokko tokko kakuu haaraa keessatti ifa ga'aa yookaan ibsa ga'aa waan nuuf kennuuf walumaa galatti kakuun haaraa ibsa kakuu moofaa jennee waamuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti egaa qabxiiwwan ijoo arfan kana isinitti meeraa waa'ee dhimma macaafa kakuu haaraa wajjin wal qabatee ergiin kana jedhee booda macaafni kakuu haaraa qoodama isaan isinitti himaa bakka gurguddaa afuritti qoodnu akkuma macaafota kakuu moofaa bakka gurguddaa afuri. Tokkoffaa irratti macaafota wangeelaa jennee waamna. Baay'inni isaanii waliigalatti afuridha. Isaanis wangeela Maatiyos, wangeela Maarqos, wangeela Luqaasii fi wangeela Yohaannis qoodama jalqabaati kun. Qoodama macaafota kakuu haaraa isa jalqabaa. Iddoo gurguddaa afuritti qoodna jedhee isinitti himeera. Tokkoffaa irratti macaafota wangeelaa jennee waamna. Wangeela Maatiyosii hanga wangeela Yohaannisitti kan jiran kana arfan jechuudha. Wangeela Maatiyos, wangeela Maarqos, wangeela Luqaasii fi wangeela Yohaannis. Kaayyoon inni barreeffameef, kaayyoon macaafota wangeelaa kun barreeffameef maaliifidha? Seenaa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos tajaajila inni raawwatee fi dhiphina isaa gadi fageenyaanidha kan isaan ibsan. Kaayyoo kanaafidha kan inni barreeffame. Waa'ee seenaa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos karaa dubara Maariyaam gooftaa Yesuus Kiristoos akka inni dhalate. Egaa sagalee waaqayyoo keessatti Luqaas keessa gaafa ta'e ilaaltan hin argitu. Waa'ee seenaa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos qabatee jira macaafonni wangeelaa kun. Tajaajila gooftaa Yesuus illee raawwate. Dinqii gooftaa Yesuus biyya lafaarra yeroo turetti hojiin hojjechaa ture. Dinqii inni raawwachaa ture. Kana hundumaa of keessatti qabatee jira macaafonni wangeelaa kun. Kana qofatu hin taane dhiphina gooftaa Yesuus illee ifa godhee kitaaba kana keessatti barreeffameera. Akka itti gooftaa Yesuus lubbuu isaa dabarsee nuuf kenne. Dhiiga isaa akka itti nuuf dhangalaase. Ulfinaan immoo gara abbaa isaa akka inni dhaqe. Guyyaa sadii boolla keessa yookaan immoo dachee lafa kana keessa akka inni ture. Sana booda immoo akka inni du'aa ka'e. Kana hundumaa waa'ee seenaa gooftaa Yesuus Kiristoosii hojii waan wal qabatee jiru of keessatti qabatee jira macaafonni wangeelaa kun. Arfan isaanii jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti macaafota wangeelaa jennee qoodna qoodama isa jalqabaa. Inni lammaffaa macaafa seenaati. Kun baay'inni isaa tokko qofadha. Hojii ergamootaa. Macaafa hojii ergamootaa gaafa fudhattee ilaaltan macaafni kun macaafa seenaa jedhameedha kan inni barreeffame. Kan inni beekamu jechuudha. Kaayyoo akkamiitiin barreeffame? Duuka buutota Yesuus Kiristoos tajaajila isaan tajaajilanii fi waldaan dhaabbachuusaa ifa godhee iddoo kana keessatti nutti agarsiisa. Duuka buutota gooftaa Yesuus, bartoota gooftaa Yesuus, bartoota 12 turan. Egaa beektu Yihuudaan gooftaa Yesuus Kiristoosiin dabarsee ergi kenne booda akka inni of ajjeesse sagalee waaqayyoon dubbata. Bakka Yihuudaa garuu Maatiyaas kan jedhamu hojii dhugamootaa boqonnaa tokko keessa gaafa ta'e dubbiftaa hin argitu. Maatiyaas ixaan buufamee Maatiyaas irra bu'ee
ergamootatti kan dabalame sagalee Waaqayyoo nutti agarsiisa. Egaa walumaa galatti duuka buutota yookaan bartoota Gooftaa Yesuus Kiristoos tajaajila isaan tajaajilaa turan waldaan dhaabbachuusee kaayyoo kana fa'iif akka inni barreeffame sagalee Waaqayyoo kana hojii ergamootaa gaafa inni dubbifu kana hundumaa keessaa argannaa jechuudha. Kanaaf egaa qoodamni inni lammaffaan macaafa seenaa jennee waamna. Hojii ergamootaa macaafa seenaadha jedhamee kan inni beekamu. Inni biraan macaafota ergaa jedhamee beekama. Inni sadaffaan qoodama sadaffaa ergaa Phaawulos gara warra Roomaatti erge. Ergaa Phaawulos gara warra Qorontoositti erge isa jalqabaa. Gara warra Qorontoositti erge isa lammaffaa. Ergaa Phaawulos gara warra Galaatiyaa kan hunduma isaa beektu sagalee Waaqayyoo irraa dhaqxee ilaaluu dandeessu. Baafata isaarra jira. Gara Efesoon, gara Filiphisiiyuus, gara Qolaasaayis, gara Tasalonqeessa tokkoffaa, gara Tasalonqeessa lammaffaa, gara Xiimotewos tokkoffaa, gara Xiimotewos lammaffaa, gara Tiitoositti, gara Fileemoonitti ergaa Phaawulos erge isa kana kitaaba kanarraa tartiiba isa kana dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Kana qofa otoo hin taane gara warra Ibrootaa ergaa Yaaqoob, ergaa Phexros jalqabaa, ergaa Phexros lammaffaa, ergaa Yohaannis jalqabaa, ergaa Yohaannis lammaffaa, ergaa Yohaannis sadaffaa, ergaa Yihuudaa. Isaan kun hundi isaanii walumaa galatti macaafonni 21 macaafota ergaa jedhamaniidha kan isaan beekaman. Roomaadhaa kaasee hanga ergaa Yihuudaatti kan jiru. Tartiiba kanaan tokko tokkoon gaafa fudhatanii ilaaltanii gaafa lakkooftan 21 ta'a. 21 isaanii walii galatti macaafota ergaa jennee waamna. Inni kun qoodama isa sadaffaa. Qoodama macaafota kakuu haaraa isa sadaffaa. Macaafota ergaa jennee waamna. Inni jalqabaa macaafota wangeelaa jedhee isinitti himeera. Inni lammaffaan macaafa seenaa jedhee isinitti himeera. Inni sadaffaan macaafota ergaa jennee waamna. Macaafota 21 of keessaa qaba. Roomaadhaa kaasee hanga ergaa Yihuudaatti tartiibaan tokko tokkoon amma isinitti himaa deemeera. Isa kana immoo dhaqxanii baafata kitaaba keessan irraa dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Waliigalatti 21 kun hundi isaanii macaafota ergaa jennee waamna. Egaa kaayyoo akkamiif barreeffame? Macaafota ergaa jedhamuun waldoota garagaraatti kan barreeffaman yommuu ta'u, rakkina waldoota irra ga'uu fi deebii hafuuraa barreeffamee itti ergame ture. Bakka tokko tokkotti immoo gorsa barumsa qajeelfamaa itti kennamuudhaan akka isaan gara Waaqayyootti deebi'aniif xalayaa gorsaaf jajjabinaa kennuu fi kan kana fakkaatan kan of keessatti qabatedha. Macaafonni ergaa jennee kan waamnu jechuudha. Gorsa adda addaa waldoota adda addaatti ergamaa ture. Phaawulos fa'aa mana hidhaa keessa taa'ee barreessaa ture. Kana qofa otoo hin taane walumaa galatti jajjabeessuudhaaf, jajjabina kennuudhaaf xalayaadhaan barreessaa akka inni ture. Sagaleen Waaqayyoo kun tokko tokkoon gaafa dhaqnee ilaallu kana hunduma isaa nutti agarsiisuu danda'a jechuudha. Egaa walumaa galatti gara garagaraatti barreeffamee jira. Rakkina waldaarra ga'uuf deebii hafuuraa kana fa'aa akka inni of keessatti qabu sagalee Waaqayyoo keessa gaafa dhaqnee ilaallu tokko tokkoon arguu dandeenya. Waliigalli isaa kana gabaabsanii gaafa ilaallu jechuudha. Kanaaf isa kana haala kanaatiin hubachuu danda'uutu nurra jira. Inni arfaffaa qoodamni arfaffaa fi inni dhumaa macaafa mul'ataa jedhamee kan beekamudha. Baay'inni isaa tokkodha. Kunis immoo mul'ata Yohaannis. Inni kun isa dhumarra jirudha jechuudha. Dhaqnee ilaaluu dandeenya. Kaayyoon kun barreeffameef gara fuula duraatti maal ta'uuf akka jiru kan mul'isu akka amantoonni of qopheessan kan yaadachiisudha kitaabni kun. Gara fuula duraa kana eenyuyyuu barreessuu hin danda'u yoo hafuuraan ta'e malee. Eenyullee immoo hubachuu hin danda'u. Gara fuulduraa maal ta'uuf akka jiru, maal raawwachuuf akka jiru, jireenya gara fuulduraallee kan hunduma isaa ifa godhee iddoo kanatti barreeffameedha kan jiru. Kana qofa otoo hin taane amantoonni illee akka isaan of qopheessan kitaaba yaadachiisudha. Kitaabni kun macaafa mul'ataa jedhamee kan beekamu jechuudha. Kanaaf baay'inni isaa tokko qofadha. Mul'ata Yohaannis inni kun immoo gara fuula duraatti maal ta'uuf akka jiru. Kun egaa ganaa kan hin raawwatamne fa'aa of keessatti kan qabatee jirudha. Raajiin hin raawwatamne achi keessa jira. Ganaa kan raawwatamaa jiru. Ganaa gara fuulduraattis kan raawwatamu. Kana hundumaa kan of keessatti qabatee jirudha. Gara fuulduraatti maal ta'uuf akka jiru kan mul'isu kan of keessatti qabatee jiru. Kana qofa otoo hin taane nummoo akka qophaa'uuf kan hundumaa nu yaadachiisaa jechuudha. Firoota koo qophaa'uu nurraa eegama yeroo hundumaa. Qophaa'uudhaaf dhoksaa gara fuulduraa kana beekamee jiru gara fuulduraatti wanta ta'uuf barumsa kan kana afurni kakuu haaraa bakka gurgu yoo hafuuraan ta'e malee. Akka nuti Waaqayyoo kan hundumaa afurni kakuu haaraa gara fuulduraa kana beekuudhaaf baruudhaa fi mul'ata Yohaannis dubbisuun baay'ee faayidaa guddaa of keessaa qaba. Maal raawwachuuf akka ta'u gara fuulduraatti maal raawwachuuf akka jiru kana qofa otoo hin taane qophaa'uu qabna kitaaba kana dubbifnee jechuudha. Jireenyi keenya qophaa'uu qaba. Gooftaa simachuudhaaf qophaa'uu akka qabnullee kana hundumaa kitaaba kana keessatti barreeffamee jira. Kitaabni kun kitaaba dhoksaa jedhamee beekama. Dhoksaa garagaraa kitaaba kana keessattidha kan barreeffamee jiru gara fuulduraatti wanta ta'uuf jedhu. Egaa haala kanaatiin iddoo gurguddaa arfan kanatti qoonnaa jechuudha macaafota kakuu haaraa.
si yaadachiisuudhaaf akka hin daganne macaafonni kakuu haaraa bakka gurguddaa afuritti qoodamu macaafota wangeelaa jennee waamna. Baay'inni isaa afuridha. Wangeela Maatiyuus hanga wangeela Yohaannisitti jedhee isinitti meera. Inni lammaffaa macaafa seenaadha. Macaafa tokko qaba hojii ergamootaati. Inni biraa macaafota ergaa jennee waamna. Macaafota 21 of keessaa qaba. Ergaa Phaawulos gara Roomaatti ergeerraa kaasee hanga ergaa Yihuudaatti kan jiru macaafonni 21 macaafota ergaa jedhamanii beekamu. Akka ergaatti barreeffamanii waldoota adda addaatti nama dhuunfaatti waan ergamaniif macaafota ergaa jedhamanii kan isaan beekaman. Inni dhuma macaafa mul'ataa jedhamee beekama. Macaafa tokkodha. Kun immoo mul'ata Yohaannis akka ta'e isinitti meera. Kaayyoo isaan barreeffamanis kana tuquudhaaf yaaleera. Egaa walumaa galatti haala kanaatti nu hubachuu danda'uutu nurra jira jechuudha. Egaa firoota koo sagalee Waaqayyoo kan hundumaa egaa kan inni dubbachaa jiru har'a nuufidha, anaafidha, siifidha jechuudha. Akka nuti qophoofnu, akka nuti jabaannu, akka nuti Waaqayyoof jiraannu, akka nuti Waaqayyoof taanu kan hundumaa nutti agarsiisa. Kanaafidha kan nuti barachaa jirru macaafa qulqulluu jechuudha. Kitaaba qulqulluu bara baay'ee barannee ta'uu danda'a. Bara baay'ee lallabamnee ta'uu danda'a. Hammamitti jiraachaa irra firoota. Hammam Waaqayyoof jiraachaa. Hammam dubbii Waaqayyoof ajajamaa. Hammam dubbii Waaqayyoo dhageenyee ittiin baanee ittiin galaa jira. Hammam Waaqayyoon ofirratti kabachiisaa jira. Sagalee Waaqayyoo fudhannee namoota kaaniif ga'oo taanee isaanitti himnee isaan barsiisaa jirra. Karaa irraa deebisaa jirra. Sagalee Waaqayyoo namoota karaa irraa deebisa. Amala akkasii of keessaa qaba. Amma gadi bu'ee waan inni isinii tuqu jira. Kanaa wajjin kan wal qabate kanan dubbadhu jechuudha. Egaa firoota tokko ittiin deddeebi'uu, ittiin jiraachuu danda'uutu nurra jira. Dhaga'uu yoo ta'e eenyullee dhaga'uu danda'a. Dhaga'uuf fudhatanii ittiin jiraachuun garuu tokko miti. Nama fudhatee ittiin jiraatutu biyya lafaa kana injifachuu danda'a. Biyya lafaa kana mo'uu danda'a. Seexana mo'uu danda'a. Cubbuu mo'uu danda'a. Hammina mo'uu danda'a. Rakkina mo'uu kan danda'u nama sagalee Waaqayyoo fudhatee ittiin jiraatudha. Nama sagalee Waaqayyoo of keessaa qabudha. Nama sagalee Waaqayyoo yeroo diinni itti dhufu elaa sagalee Waaqayyoo akkas jedha, akkas jedhamee caafamee jira jedhee nama dubbachuu danda'utu seexana injifataa jechuudha. Akka sagalee Waaqayyoo nutti agarsiisutti. Kanaafidha waa'ee kitaaba qulqulluu kan barachaa. Kitaaba qulqulluu kana keessaa kutaa tokko fudhannee haala walii wajjin barachuu dandeenya. Sa'aatii muraasa walii wajjin ilaaluu dandeenya. Egaa firoota tokko kana miti kallattii adda addaa barachaa irra kan. Sagalee Waaqayyoo guutummaatti jireenya keenya keessa jiraachuutu irra jiraata jechuudha. Sammuu keenya keessa jiraachuu qaba. Laphee keenya keessa jiraachuu qaba. Keessa keenya burquu danda'uutu irra jira sagalee Waaqayyoo. Iddoo barbaachisaa ta'etti sagalee Waaqayyoo fayyadamuu danda'uutu irra jira. Sagalee Waaqayyoo kana yoo fayyadamnee ittiin jiraanne injifataa taaniitu jiraannaa jechuudha biyya lafaa kana irratti. Rakkinni hin jira. Rakkina sana keessatti garuu sagalee Waaqayyootiin qabannee keessa ce'uu dandeenya jechuudha. Injifachuu dandeenya jechuudha. Sagalee Waaqayyoo namni qabu yeroo hundumaa injifataa ta'edha kan inni jiraatu. Namni sagalee Waaqayyoo qabuuf namni sagalee Waaqayyoo hin qabne tokko miti. Inni sagalee Waaqayyoo hin qabne iddoo adda addaa rakkina adda addaa keessatti bara isaa gootu jira. Rakkachaadha kan inni jiraatu. Sagalee Waaqayyoo kan qabu garuu waan hundumaa keessatti injifachaa mo'ichaanidha kan inni ba'ee galu jechuudha. Kanaaf firoota tokko sagalee Waaqayyoo qabaachuun murteessaadha. Kanaafidha waa'ee dubbii sagalee Waaqayyoo, waa'ee kitaaba qulqulluu, waa'ee macaafa qulqulluu kan nuti walii wajjin ilaalaa jirru jechuudha. Egaa qoodama kana lammansaa waa'ee kakuu moofaa, kakuu haaraa jennee kanaan duras dhageenyeerra. Qoodama kanas iddoo afuritti qoodneetu kana ergaasaa wajjin gaggabaabsee amma isinitti himuudhaaf yaaleera. Egaa har'a qabxii tokko dhumarratti ergin dubbadhee booda gara xumuraatti isin fida. Macaafni qulqulluun kitaabota biraarraa maaliin adda ta'e kan jedhu qabxii kana ergi ilaallee qabxiiwwan muraasa ergi ilaallee booda egaa sana booda kadhanneetu yeroo itti aanu immoo akkuma Waaqayyo nu gargaaretti barumsa sataan itti fufneetu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Maaliif kitaaba biraarraa adda ta'e macaafni qulqulluun? Kitaabota biraarraa maaliin adda ta'e? Maaltu garaagara godha? Kitaabota adda addaa jiru. Kitaabni saayikooloojii jira. Kitaabni keemistirii jira. Kan baayoloojii jira. Ji'oogiraafiin jira. Hiistiriin jira. Kitaabni poolitikaa adda addaa jira. Kitaabota baay'eetu jira addunyaa kanarra. Namni dhuunfaadhaan ka'ee waa'ee seenaa isaa kan barreessu meeqaan meeqatu jira. Waa'ee seenaa baraa, waa'ee seenaa biyyaa, seenaa namoota bebbeekamoo kan barreessan meeqaan meeqatu jiru biyya lafaa kanarra. Kitaaba adda addaatu barreeffamee laabrarii keessa kuusaa mana kitaabaa keessa kana yoo laxxee ilaaltan kitaabota gara garaadha kan isin argitan. Taayitilee adda addaa kan qabu, qoodama adda addaa kan qabu, fiildii adda addaa kan ta'e haala adda addaatiin kitaaba meeqaan barreeffamee addunyaa kanarra jira. Kitaabonni baay'eedha. Maaltu kitaaba qulqulluu keenya, macaafa qulqulluu keenya kitaabota sanarraa maaltu adda isa godha? Maaliin adda ta'a kan jedhu ergin isinitti dubbadhee booda waa'een sila dubbachaa ture kitaabota jiran egaa 66 isaanii hamma sagalee amma Waaqayyo nu gargaaretti eenyu barreesse kan jedhu hojii wal bara qabeetan isinitti himuudhaaf yaala. Egaa tokkoffaarratti macaafni qulqulluun yookaan kitaabni qulqulluun kitaabota biraarraa kan inni ittiin adda ta'e tokkoffaarratti kanaan duras dubbachaa tureera.
kitaabni qulqulluu yookaan macaafni qulqulluu yaada namootaan kan barreeffame osoo hin taane yaadaaf fedha Waaqayyootiin kan barreeffame namoonni Waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamanii kan barreessan ta'uu isaatiin adda ta'a. Hafuura Waaqayyoo ofirraa qabaachuusa. Yaada Waaqayyooti kitaabni qulqulluun. Fedha Waaqayyootiin barreeffame kitaabni qulqulluun. Akkamitti barreeffame? Yaada namaatiin miti. Namni tokko ka'ee ofuma isaa fedhii isaatiin kan barreesse miti kitaabni qulqulluun yookaan macaafni qulqulluun jechuudha. Yaada Waaqayyoo, fedha Waaqayyoo, namoonni Waaqayyoof jiraatan, namoonni Waaqayyoof adda ba'an, namoonni Waaqayyoof of kennan hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamu.